Akkam nagaa jirtu amma immoo barnoota gabaabduu tokko kan maatiif ni fayyada jedhee yaade qabadheen jiraannis maal jedhaa mallattoolee daa'imni ifa aduu gahaa dhabuun hanqina vaayitaamin D godhate agarsiisu kan jedhudha. Daa'imni tokko ifa aduu gahaa yoo dhabe hanqina vaayitaamin D godhata. Hanqina vaayitaamin D yeroo godhatu immoo mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhudha. Hanga dhumaatti hordofaa. Aannan harmaa haadha. Daa'imman umuriin isaanii ji'a 6 gar ta'eef waan hundaa qaba. Haa ta'u malee vaayitaamin D gahaa hin qabu. Hanga vaayitaamin D xiqqoo waan qabuuf daa'imman harma'uudhaan umuriin isaanii ji'a 6 gadi taanaan harma qofa hodhu taanaan ifa aduutti baasuun akka qaamni isaanii gogaa isaanii keessaa vaayitaamin D oomishu taasisuu qabna. Ifni aduu sun maal godhaa? Gogaa isaanii keessa seeneeti gogaa isaanii jala vaayitaamin D oomisha jechuudha. Vaayitaamin D ammoo wantoota hedduuf barbaachisa qaama daa'immanii keessatti. Isaan keessaa garuu inni guddaan jabina qaamaa fi jabina lafee daa'ima sanaadha. Lafee isaaniif foon isaanii akka inni jabaatu taasisa jechuudha. Hanqinni vaayitaamin D immoo dhibee riikeettis jedhamu fida. Akkamitti ifa aduutti baasnaa? Sa'aatii kamitti hammam keessa turuu qabu? Hammam umurii kamitti kan jedhu kanaaf barnoota kophaatti qopheessee jira. Ifa aduutti baasuu, daa'imman ifa aduutti baasuu kan jedhu seentanii ni argattu. Amma garuu kan inni kaasu daa'imman ifa aduu gahaa hin arganne, daa'imman vaayitaamin D hin qaban, qaamni isaanii gahaa hin qabne mallattoo akkamii agarsiisu? Hanqinni vaayitaamin D dhibee riikeettis jedhamu fida. Mallattoowwan daa'imni hanqina vaayitaamin D godhate agarsiisu keessaa kanneen gurguddoon akka armaan gadiittidha. Inni jalqabaa akkuma suuraa irratti ilaalaa jirtan addi isaanii fuulduratti guddachuu. Mataa isaanii keessaa inni gara fuulduraa yookaan adda inni jedhamu kuni gara fuulduraatti guddata. Frontaal boos jedhama jechuudha. Inni gara biraan mataan isaanii bifa rogarfee qabaachuu yookaan kaaput kaawwatamu. Mataan isaanii addi gara fuulduraatti dhufuudhaan mataan isaanii bifa rogarfee qaba jechuudha. Inni kaan qaaruun sammuu osoo hin cufatiin turu afaan Oromoodhaan jecha biraa qabaachuu danda'a. Isheen fontaanel jedhamtu kun isheen adda daa'immanii irraa yeroo hedduu dhiqqifattu isheen fontaanel jedhamtu kun osoo hin cufatiin turti. Hanga yoomitti cufattuu qabdi? Hanga ji'a 18tti cufachuu qabdi jechuudha. Waggaaf ji'a 6tti isheen fuulduraa kun cufachuu qabdi. Sana caalaa turtee taanaan dilee jedhama, tureeraa jedhama. Wantoota akka qaaruun sammuu isaanii gara fuulduraa kun akka dafee hin cufanne taasisan keessaa tokko hanqina vaayitaamin D dha. Sababa hanqina ifa aduudhaan. Kanaafuu daa'imman hanqina ifa aduudhaan vaayitaamin D qaama isaa kennanii keessaa irra ta'e hin cufattu jechuudha. Isheen kun daftee waggaaf ji'a 6 ol turti jechuudha. Inni gara biraan ilkaan osoo hin biqilchin turu. Daa'imman hanqina vaayitaamin D qaban ilkaan dafanii hin biqilchan. Daa'imni tokko ilkaan osoo hin biqilchin ture kan jennu hanga ji'a 13tti yoo ilkaan tokko illee hin biqilchin jiraatedha. Kanaaf daa'imman hanga ji'a 13tti ilkaan tokko illee hin biqilchine taanaan kana fiduu danda'u keessaa tokko hanqina vaayitaamin D sababa ifa aduun dhufudha jechuudha. Kana malees waan hedduun jiru kan akka daa'imni tokko dafee ilkaan hin biqilchine taasisu garuu isaan keessaa tokko riikeettis jedhamu kana jechuudha hanqina vaayitaamin D. Inni gara biraan lafeen cinaachaa isaanii ni jajallata. Inni jalqabaa kun amma akkuma agartanii sarara wayii baasee jira. Bakka koostookondraal joint kan jedhamu bakka sanatti sarara wayii baasee hiitee mul'ata. Inni kun rakiitik roozeri jedhama. Inni harka mirgaarra jiru sun immoo lafeen cinaacha isaanii keessa seenee jira jechuudha. Maaliif lafeen isaanii lallaafaa waan ta'eef yeroo isaan qilleensa fudhatanii baasan gara keessaatti seenuun lallaafee akkasuma isaaniillee akka barbaadetti akka sosochoone taasisa jechuudha. Kanaaf rakiitik roozeri daariisansi guruuf jedhamni kun egaa sababa lafeen isaanii lallaafeefidha jechuudha. Inni gara biraan lafeen dugdaa isaaniillee akkasuma ni jajallachuu mala. Skooliyoosis, kaayifosis, lordoosis akkuma suuraa irratti argitan kana lafeen dugdaa isaanii asii achi jajallachuu danda'a jechuudha. Inni gara biraan immoo buusaan harkaa fi lukaa ni babal'ata. Akkuma argitan harka isaanii buusaa harkaa irratti akkasumas miilli isaanii wrist ankle joint kan jedhamu xiqqoo babal'aadha jechuudha lafeen isaanii. Kana qaqqabnee fiil gochuu dandeenya akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana. Inni kaan lafee mudhii isaanii gadi ni jajallata. Suuraa irratti akka argaa jirtanitti daa'imman hanqina vaayitaamin D qaban miilli isaanii kana fakkaachuu danda'a jechuudha. Kun maaliif dhufa? Lafeen isaanii lallaafaa waan ta'eef weight bearing yeroo kaanii deemanii lafeen isaanii isaaniin baachuu dadhabee tasii achi jajallata jechuudha. Inni kaan lafeen sababuma xiqqoodhaan hin caba. Yookaan immoo sababuma isaa beekuu dhiisuu dandeenya jechuudha.
sababa malee cabuu danda'a jechuudha. Akkuma suuratti argaa jirtan kana lafeen daa'ima kanaa cabee jira jechuudha. Kunis sababa lafeen isaanii lallaafaa ta'eef salphaatti akka cabu ta'u. Inni gara biraan immoo garaan isaaniillee gara fuulduraatti bokkokee ta'a jechuudha. Kun maaliif foon garaa isaaniirra jiru lallaafaa waan ta'eef garaan isaanii bokkokee mul'ata. Foonii fi lafeen isaanii laafaa ta'uun guddinni dandeettii sosochii akka taa'uu, deemuu, fiiguu kan kana fakkaatan wayii booddeetti hafuu yookaan immoo erga achiif godhaniitii dudduuba deebi'u. Fakkeenyaaf daa'imni tokko hanga ji'a 7tti hin teenye taanaan hanga waggaa tokkoo fi ji'a 2 ji'a 3tti ka'ee dhaabatee ka'ee waa qabattee hin deemne taanaan teellaatti hafeera taanaan guddinni isaa tariitti kan kana fidan keessaa tokko hanqina vaayitaamin D jechuudha. Teellaatti hafuu qofa osoo hin ta'in immoo erga ka'ee deeme booda yoo deemuu dadhabe erga daaddeechuutti ka'ee booda yoo deeme dudduuba deebi'e jechuudha. Developmental regression jedhaman kun wayii dudduubatti deebi'u yookaan immoo booddeetti hafu. Kun maaliifidha? Foon isaanii fi lafeen isaanii lallaafaa waan ta'eef qaama isaanii baachuun dadhabuun kan dhufe motor developmental delay kan jedhamu godhatu jechuudha. Kanneen kana daa'imman keenya irratti arginan yookaan nama daa'imman beenduu irratti arginan akka isaan mana yaalaa geessanii hanqina rikeetis yookaan hanqina vaayitaamin D kan dhibee rikeetis jedhamuuf qorachiisanii akka isaan vaayitaamin D fi kaalsiyeemii kanaaf barbaachisu ogeessa mariisanii kennaniif taasisuu qabna jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib fi laayikii gochuun dagatinaa hiriyoota keessan affeeraa hedduu galatoomaa.